warri dhimmi biraa kan dhufe dhimma jecha South Africaatti ta'e irratti akkuma gaafa duraa yaadattan waan hedduu nama gaddisiisu warra achitti hirmaate ni beeyna dhimma kanarratti tokko hawaasni achi jiruuf manguddoon abbootiin amantii achi jiran akka qoratan lammaffaa asitti abbootiin gadaa abbaa gadaa duraanii obbo Bayyanaa Sanbatoo jalatti warri turan warra achi jiru wajjin walitti hubannaa godhanii waan qoratamee irra keessatti hundaa'uudhaan akka aadaa Oromootitti furuu yoo gadantamu akka aadaa Oromootitti yookaan seeratti akka dhiyaatu kan lafa keenya kallattiin lafa kaa'ame jechuudha. Bifuma kanaan isaan maatiillee dubbisanii jiran kan beekutti akka gabaasa dhiyaatee kuwa qabutti inumaa gara Afrikaa Kibbaattis dhaqanii akka hubatan warra Afrikaa Kibbaattis fidanii as Jimmattis warra biraattis fidanii dubbii kana akka fixan waliin mari'annee jirra jechuudha. Kuni goolabamuu qaba. Opening ta'ee turuu hin qabu. Kuni abbootiin gadaatis hawaasni achi jirus dhimma kana saffisaan fixanii goolabbiitti godhanii nama keenya kan qalbiin cabe kana qalbii diriirsuun barbaachisaadha. Anis amma danda'utti dhiibbaan goonaa akka OMN'tti waan waadaa galleessan dhiibbaa goonee gabaasa dhumaa warri abbootii gadaa warri manguddoo bakkaan gaansan bakkaan geenye jechuun waan isaan gahan isin ga'u itti fufnaa jechuudha. Ka dhimma yeroo ammaa walitti gaarreeffannaa gara mootummaatii fi gara warra abaa'ootiin jiru waan qaanyiiti. Wantoota ifa ta'uu qabantu jira. Qeeni keessan maaliif kaballeesse nutti dhimnee 50-50 maa gootan kan jettani haa toltumaafi akaakayyuu kiyyatu kijibanii wal lolchiisuun haraamii kijibanii araarsuun halaalii jedhe. Hoggaan biyya kana dhufu hamman danda'ametti hojii manguddummaa hojii araaraa hojjechuu waan hin barbaadu arriin turistii waan natti baay'attee fi sanumaa waan manguddummaa yaalaa jiru. Garuu wanni ifa ta'uu qabu jira. Ummanni Oromoo bilisoomeera. Ani hin bilisoomnee gajee baatirii harka kenna ibsatee halaalu. Okay? Kanaaf jaarmaan siyaasaa nu barbaachisus bilisummaa kana kan lafa qabsiisu Oromiyaa saamicharraa hambifne kana kan misoomsu nagaa keenya kan nu eegsisuudha. Jaarmee bilisa nu baasuus hin barbaannu. Waraana bilisa nu baasuus hin barbaannu. Ummanni Oromoo hin barbaadu. Ummanni Oromoo kan barbaadu ummanni Oromoo kan nu barbaadu amma waraana nagaa biyya keenyaa nu eegsisu. Waraana yoo aggaammin ollarraa fagoorraa dhufte nurraa ittisu. Waraana hattuu nu keessaan deddeemtu qabee seeratti dhiyeessu kan barbaadu. Nu kan barbaadu poolisii Oromiyaa yeroo amma diriiroo. Okay? Kaleessa yeroo gitabittoonni haga keenya qawwee nurraa fudhatanii mari'annee falmannee deeffannoo gaa jennu nu dhaggeeffachuu irra qawwee nutti dhugaasuu gaafa filatanitti bosona galee jira uummanni keenya. Elemoo qilxuutirraa jaarraa abbaa gaazaatirraa kaasee hamma baarootumsaatitti qabsoo hidhannoodhaa gaggeessaa ture jira. Bu'aa buusee jira. Dhumarratti garuu qabsoo ummataatiin qabsoon isaa geelansuun bakka geessee jirti jechuudha. Kanaaf kuni lafa gahamuudha qaba. Kan lammataa haala amma jirru kana keessatti waraanni ummata Oromootiif gadi bahe kan hidhatee jiru ummata kanaaf waan baheef kabajaatu isaan mala. Kabajaa isaan maluun galee humna tikaa humna nageenyaa Oromiyaatitti makamuudha malee Oromiyaa keessatti dhukaasa banuun isaaniin malu jechuudha. Warri abaa'oo hangafoota keenya ibidda isaan qabsiisantu asiin gahee nu dhalche. Abaa'oon maletti qubeen hin jiraatu. Abaa'oon maletti dhaloonni qubee hin jiru. Dhaloonni qubee osoo jiraachuu baate qeerroon kun falmaa finiinsee bakkaan hin ga'u. Kanaaf abbootii keenyas akka abbaatitti of kabajuu danda'uu qaban jechuudha. Akka abbaatitti nuyi akka abbaatitti isaan kabajuu qabna. Isaanis akka abbaatitti gulantaa kabajaa abbaa tokkorraa eegamu guuttachuudha qaban. Abiyyiif Lammaan akka abbaatitti isaan kabajuu qaban. Leencoo Daawud Galaasaan immoo akka ilmaatitti gorfachuu fi isaan kabajuu qaban. Akkasii miti.
ilmi abbaa tuffannaan abbaan ilma tuffannaan ilma abbaa abaarsaa taana jechuudha. Kuni fudhatamuu hin qabu. Kanaaf dhugaa yoo dubbanne gama mootummaatiin yaalii guddaa godhanii jiran gama warra abaa'oo murnoota adda addaatiinis yaaliin godhamaa ture. Jidduu kana wanni agarru garuu sirrii miti jechuudha. Ifa akka ta'u nama hundaaf. Qeerroon uummanni keenya sirna wayyaanee ari'ee amaanaa kan itti kenne hoggansa Abiyyi Ahmaditti ODP'tti. Hamma filannootti seenne filannoo kanaan paartii fi nama nu bulchuu filannutti mootummaan biyya kanaa ODP fi Abiyyi Ahmadiif lammaadha. Abaa'oo miti, Gimboo Sabaatti miti, Mitirishoo miti jechuudha. Okay? Amaanaa nama itti kennine beeynaami? Amaanaa dhaaba itti kennine beeynaami? Nama kanaa fi dhaaba kanas sirna keessaa baafnee nu hojjetu jenneenimi? Hamma ce'umsa kanatti bakka inni jallatetti karatti deebisa, bakka inni badeetti gorfachaa, bakka inni laafatetti garafachaa ceesifna malee kabiraa jara harkaa akka fuudhu ittiin dhiibnu jechuudha. Dhaabbileen hafan raddaatii ta'anii gargaaruun waan tokko yoo danda'an. Lakki jara kanan jaalannu hin gargaaru yoo jaan filannoo mo'achuuf of jaaru. Yoo kan mo'atan taate biyya bulchuudhaaf of qopheessuudha malee warra nu amaanaa itti kennine harkaa amaanaa tana fuunee nyaannaan hin ayyamamu. Kanaaf yeroo ammatti fafa dhugaan isiniin jira. Namni nutti kolfaa jira. Kaleessa Oromoon wal ta'ee wal dhaga'ee tokkummaadhaan bilisoomuu hin danda'u nuun jaan. Bilisa baafnee isaan salphachiisa. Har'a immoo Oromoo wal hin danda'u nagaa eegsisuu hin danda'u kunoo wal nyaatutti kaatee nutti kolfan. Kuni qaanyii guddaadha. Kanaaf dhaamsi wanni ji'a 5 jara kana jidduutti duras walitti finnee akka waliigala gochuurratti keessan ture. Wanni waliigale wanni lafarra dibamu hin jiru. Wanni abaa'uuf immoo addatti kaayamees hin jiru. Jaarmaaleen qabsoo hidhannootiin socho'aa turan hundumtu biyya kanatti galanii himanni shororkeessummaa irraa ka'ee nagayaan socho'aa waraanni isaanii immoo qaama nageenyaa biyya kanaatitti makamaadha. Kuni waan manguddummallee gaafatu miti, waan irra deebi'amee irratti haasa'amullee miti, waanuma addunyaan ittiin bultu. Dhaabbanni bilisummaa uummata Ogaaden shororkeessummaan irraa ka'ee naannoo Somaalee keessatti nagayaan socho'aa jira. Waraanni isaa nageenyi Oromiyaatti makamaa jira. Kan warra TPDM warra Tigraay haaluma isaaniin, kan naannoo Amaaraas bifuma isaaniin. Keenyas atakaaruu homaan barbaachisu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kabaja qabnaaf obboleeyyan keenya nuuf ba'an amma garuu akka nuuf lolan hin barbaannu, akka nageenyi Oromiyaatti nuu makaman barbaanna. Dhugatti maqaa abaa'ootiin namni keenya baay'ee miidhame. Hundi keenyaa'u dhaaba keenya jalatti waa hedduutu hojjetamaa ture. Godaannisa hedduun nurra jira. Har'a booda maqaa kana dhaaba kanaatiin namni keenya miidhamuu hin qabu. Miidhamuu isaatiif ammoo kan itti gaafatamu hoggansa dhaaba kanaati jechuudha. Hoggansi dhaaba kanaa guddatee argamuudha qaba. Har'a silaa dhugaan isiniin jaa. Abaa'oo irraa kan eeggannu murna adda addaatiin eega jijjiiramee dhufe mootummaa amma jirtu tanaa wajjin atakaaroo seenuu osoo hin taane madaa kalees wal jidduutti uummatan afoonnaan illaa waliin jedhanii walitti araaramanii biyya kana ceesisuu akka nu gargaaraniif. Nu har'a kan barbaannu Leencoon Galaasaan Kamaaliif Daawud gara goranii mootummaa tanarratti mataa dhukkubbii ta'uu osoo hin taane gara tokkotti garanii jara kana akka gargaaran jechuudha. Kana kan barbaanne. Kanaaf ammas yoo kan taatu taate waliin morkiin wanti biraa hin barbaachisu namni keenya walitti dhiyaatee waliin hojjechuu danda'uudha qaba. Ammoo 50-50 mitimi. Gama mootummaatiinis hanqinni jira. Moonni mootummaa waan baay'ee hojjete dhugaan isiniin jira. Labsii shororkeessummaa kaasanii jira. Yeroo Ameerikaa dhufanitti deema Asmaraa dhaqaa jennaan Dr. Abiy yeroo Asmaraa dhaqetti dhaaba biraatiin kan dubbise, abaa'oodha kan dubbise.
lammaa fi warqinalleen asii ka'anii dhaqanii dubbisanii dhufan. Ergaas dhufanii dongorri adda addaa ni jira hedduu. Dongorri xixiqqaa wal jara laallee waan kana gubachiisoo osoo hin taane wal dhaggeeffatanii deemudha. An waamichi maqaa keessaniin amma dura sabaa'otti simaa ture atakaaroon hin barbaachisu lama hin jiru baay'ee ta'u. Obbo Daawud kaleessa haala filannoo irratti dhaabbilee siyaasaa hunda waliin filannoon kun akkam haa ta'uu kan jedhu irratti mari'achaa jira Finfinneetti. Maqaa isaatiin garuu beekitti waraanni banamuu hin qabu jechuudha. Lamaan deemuu hin dandeenyu. Amma kan nu barbaachisu galma kanatti waliin mari'achuudha malee karaa walitti cufullee miti, qawwee walitti dhukaasullee miti jechuudha. Kanaaf yeroo gabaabaa kanarratti qalbiin dhaabatee gara sanitti akka deemamu abdii qabnaa jechuudha. Kana gaaroo waa'ee hidhaa quban qaba. Suni warri bulchiinsa gaaroo dafaa furmaatatti godha. Ijoollee gallakkisaa namni hidhuun haa dhaabbatu. Dhumarratti gama kan amma hoggansa yuunivarsiitii Jimmaatiin kaaftan hin furamti. Sun hundi hin furamti waan yaaddeenaa. Xiqqoo obsaa. Hoggansi Oromiyaa sadarkaa adda addaatti jiru Oromoof Oromiyaa fakkaachuun dirqama. Kaleessa olaantummaa gurmuu tokko ofirraa buufne har'ammoo olaantummaa ilma hangafaaf kutusuu Oromiyaa keessatti hin uumnu jechuun walqixxummaa hundaa uumna. Kuni dirqama ta'a. Gara dhimmi biraa guddaan ka'e waa'ee Horaayizan. Horaayizan sirna kolonii Jimmaati waan biraati miti. Horaayizan sistema buna Jimmaa ittiin hatan kaampanii hattuuti. Kaampanii saamtotaati. Miidroog wanni jedhaniin Alaamuddin qofa osoo hin ta'in shiftaan wayyaaneetii fi hattuun keenyas itti makame kan Oromiyaa ittiin saamaa ture jechuudha. Kanaaf abbaan fedhe haa muufatu, abbaan fedhe haa xiilla'u, qabeenya maqaa Horaayizanii fi Miidroogiin hatame ni deeffanna kanuma. Kun hin deeffanna. Kana akka isaan humnaan nurraa nu saamanitti humnaan ittiin deemnu mootummaa keenyaaf wanni itti iyyannu sirnaan mari'annee akkaataa qabeenyi kun deebi'ee ummata saniif faayidarra ooluu danda'utti. Qeerroon hin saaminaa, hin cabsinaa, hin diiginaa. Maaliif beektu? Dallaan isaan ittiin jaaran, warshaan isaan ittiin jaaran bakka biraatiin finne asumarraayi. Waan keenya hin cabsinu nu irraan deeffanna malee. Kanaaf bunni maqaa kanaan, shaayiin maqaa kanaan jiru haalli ummata Jimmaatiif deebi'ee dargaggeessi Jimmaa ummanni Jimmaa bifa gurmaa'een bifa productivitiin isaa oomishni isaa dabaluun oomishni isaa immoo baalii waadir ta'ee asitti bu'aa qabuun irratti qoratamee itti deemama. Ittiin jarjarina, hin irraanfatina, maashina takkitti buloona takka immoo baasuu ittiin dhiisina. Buloona takka akka waan tokko asiin baafu. Kanaaf irratti maratamee waan hojjetamuu qabuudha jechuudha. Ka dhumarratti kan affeerraa gama kitaabaan yoo jiraadhe yoo dubbiin dandarra jabduu jiraachuu baatte nan dhufa. Kan OMN Jimmatti ni banna kuni murtiidha. Magaalaan Jimmaa miidiyaa keessa seenaa guddaa qabdi akkuma beektan. Afaan Oromootiin dura reediyoon kan cabe Jimmarraa. Gargaarsa xaaliyaaniitiin uummanni Jimmaa afaan Oromoo reediyoo seensisee gurra alagaa ittiin cabsee jechuudha. Ganama kana seentiroo reediyoo jedhanii fakkaatee dhaqee argeetiin jira. Amma dura siif kennine jettanii yoo mootummaan kana kan mirkaneessu taate mana sana haareewomsinee bal'ifnee bakka miidiyaa qofa osoo hin taane bakka miidiyaa qofa osoo hin taane bakka aadaan Jimmaa bakka aartiin Jimmaa itti guddatu instituushinii guddaa malti kompleksii miidiyaaf aadaa guddaa jaaruudhaan waadaa isiniin seennaa jechuudha. Egaa gaafileen barreeffamaan dhiyaatan baay'eedha. Isaanis fudhannee deemnaa amma na jarjarsaa waan jiraniif uummata Jimmaa wanni ani isin jedhu qabsoomne bakka hin geenye miti. Nama hundatti murna hundatti waan tokko haa himnu. Dhufanii yaada isaanii nutti dhiyeessuun mirga. Natu sirra wayyaa natu dhaaba sirra wayyaa mirga. Dhaaba kana dhabamsiiseetiin dhaaba kan ani si bulchaa hin fudhannu. Qawwee kan wayyaan illee ofirraa hambifnee jira. Nu jidduutti illee wal loluu ittiin dhiibnu ce'umsa kana jijjiirama waliin taanee finne kana bakkaan gahuu danda'uudha qabna. Namni keenya akka
والدندو نورفنا كان دنبه واللانسو والكابو لكن تبرع قلجنا يجو كناف هدو غلطوما غرا فندراتيس بلنا ولتنين نمرينا غلطوما ربنا وغر غارو نجان نفندرا maka karre godina mati bakawan garwal tajid ko ta sayadati namni to ko batani ke nabi ahmad dome kennan ummata godina mati na